Ashamaar kafuula jirra jirtu kun qophii qophii addaa kan marii gaazexeessootaa kan torbaanitti al tokko isiniif dhiyeessinu kan baraaree kana keessatti itti walitti deebinee duraan yeroo dheeraadhaaf jalqabneeti gidduutti addaan haaluma adda addaatiin isiniif dhiyeessuudhaaf yeroon harkanne amma immoo akkasuma waa'ee suutee waliin taanee isin biraan gahuudhaaf sarara irratti argamna. Egaa warreen qophii teenya bakkuma jirtanitti isin biraa geessu hegeree miidiyaa neetwoorkii miseensa ta'uudhaan akkasuma yuutuubii isaa sabskiraayib godhuudhaan qophiin keenya kan hundi kan miidiyaa kanarraa boobbattalumatti akka isin bira gahuuf waan isin gargaaruuf miseensa tahaa sabskiraayib godhaa sheer waliif godhaadha. Egaa qophii keenya kan guyyaa har'aan tanaa qabanneeti dhiyaannee jirraa. Egaa qophii turtii sa'aa takkaatiif nu waliin turaa isiniin jenna. Asumaan madaan waan qophii mata duree torbaan kana keessaa kan gara miidiyaa Hegeree neetwoorkiitiin dabraa ture uummata bira gahaa ture. Keessa ijoo isaa taatee torbaan kana nuuf wanna godhinsiin jaa itti deebiin. Tole galatoomii jaalataa takka lama jennee egaa torbaan guunnee walitti deebineeti jirra. Qophii marii joornaalistoota jedhu kun eegalamee bubbuleeti jira. Jidduutti addaan haa cimnu malee haaraan walitti deebineeti jirra jechuu atuu ibsiteeti jirta. Gaasumaanuu daawwattoota keenya bakkuma isaan jiran hundattuu nageenyi keenya kaa'onne irraa buqqee isin bira haa jiraatu jechaadhaani. Odeessaalee torbaan dabran kana keessa Itoophiyaa yookaan Oromiyaa keessatti raawwatame gurra isin buufnaa guyyoota muraasaan dura shawaa gidaamii maskana gidaamii naannoo sanitti argamu keessatti moloksii 4 butamanii akkam fakkaannetti ajjeefamuu isaanii mootummaan waraana bilisummaa Oromoodhaatu ajjeesee yakka kana raawwatee jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo qeeqeetii jira. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo dubbi himaan isaanii obbo Odaa Tarbiidhaa ibsa baasuudhaani jecha yookaan gocha kana nuti hin raawwanne qaama raawwate hin beenu garuu ammoo gochi kuni gocha mootummaa fakkaatu mootummaadhaatu waan akkanaa maqaa adda bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf raawwataa jira jechuudhaan ibsa baaseetii jira. Inni kaanii guyyaa har'aan tanaa odeessa arganneen dubbi himaan adda bilisummaa Oromoodhaa obbo Lammii Gammachuudhaa fuula feesbuuka isaa irratti akka maxxansetti guyyaa dheengaddaa yookaan jechuun Kamisa gurraandhala 23/2024 magaalaa Finfinnee ganda Boolee Jaamurraa battee Urgeessaadhaa qabamee hidhamuu fuula feesbuuka isaa irratti addeesseetii jira. Kuma yaadannoo kanaan dura miseensonni gumii sabaa akkasuma miseensonni koree hojii raawwachiiftuu baay'inaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti kan argaman ta'uu ni yaadatama. Gara kaaniin mariin waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti akka gaggeeffamuuf mootummaan Ameerikaadhaa dhiibbaa oofaa jiraachuun isiidhaa gabaafameetii jira. Kanaan wal qabatee ergamaan addaa Maayik Hamar magaalaa Finfinneedhaatti argamuudhaan mootummaa waliin marii garaagaraa gaggeessuu irratti kan argamu ta'uudhaas odeeffanneeti jirra. Kanaan mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo waliinis akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeesseetii jira. Garuu waraanni bilisummaa Oromoodhaa yookaan gorsaan ol'aanaan hoogganaa jaalmarroodhaa obbo Jireenyaa Guddataadhaa hamma ammaatti waamichi tokkolleen kan isaaniif hin dhufin ta'uu ibsa baase keessatti addeessee ammoo waraanni bilisummaa Oromoo marii araaraa mootummaa waliin gaggeessuudhaaf yeroo kamuu caalaa qophii tahuu ibsee kanaan dura maal irratti wal dhaban waan ji'ullee tuqeetii ture yeroo jalqabaatiif kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo diiteelaa irratti wal dhaban waan tuqe tokkollee hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo kan gaafatee sistemni uummanni aangoo biyyattiidhaa itti wal harkaa fuudhu tokko jiraachuu akka qabu mootummaadhaaf barbaachisaa dhiyeessuu isaanii amanee mootummaan ammoo kana fudhachuu dhabuudhaa fi aangoo federaalaa irraa qabee hamma naannootti hamma godinaatti isaaniif kennuudhaaf isaan gaafachuudhaa fi isaan diduu akkasuma qawwee hiikkachuu diduullee hamma sistemni uummanni aangoo ittiin wal harkaa fuudhuun tolfamu qawwee hiikkachuu diduu isaanii kanallee obbo Jireenyaan ibseetii jira. Odeessi jiru kana fakkaata Abiy Ahmedii warra naannoo Amaaraati wajjin mari'achuu itti fufeetii ture.
sanuma wal qabatee hayyoota Oromoodhaa Oromiyaa keessaa bakkoota garaagaraa walitti dhufan waajjira muummee ministeera biyyattiidhaa itti kan magaalaa Finfinneetti argamu Abiy Ahmad Oromoo mari'achiisaadhaa ta'ee jira. Kanarrattis wanjee qaba. Gabaasa keenya kan irraa keessatti kan itti bunu ta'a. Gaajjalata kana fakkaata gabaasni keenya inni irraan tana. Hedduu galatoome kun gabaasa torbaanii kan torbaan kana guutuu waan dabraa ture egaa akkuma gammadarraa dhageenyetti. Mata dureen qophii keenya har'aan tanaa ajandaa muraasa tokko qabna. Akka Oromootti eessaa kaanee eessa jirra waan jirraa bal'inaan haasofna. Maaliif namni bakkarraa deemuun beekne ka bakkatti deemu bakka jirutti if dagate ka bakkatti deemuus hin beekne namummaan namaatu irruudha waan jedhan takka dhiiroo maaltu nurraa irrate waan jirraa. Haala siyaasaa wal xaxaa wal maraa kana keessatti uummanni Oromoodhaa qabsaa'uun irraa nafne wareegni lubbuudhaan irraa nafne diinagdeedhaan inni harkaa qabu wareegamaa akkuma lubbuutti wareegamte jechuudha wareegama har'a Oromoon waa lama dhabuun takka waa sadi dhabuun abaabuu dhabuu jaansan waan fakkaattuu fi eessaa kaanee eessa jirra. Akkaataan itti deemaa turre fi akka immoo ummaan tana keessa jirruu fi akka itti deemuu qabnu addaan baafnee waan laaluu qabnu hayyoonni Oromoo yoo maaliif waan kana lafa kaahuu dhabanidha keessattuu murtiin hayyoonni Oromoo qabanoo adeemsa fuula duraa keessatti tadabarterraa maal baratanii fuula dura akkamitti deemuu qabu waan jirra tilmaamuu dandeenyu akka miidiyaatti immoo tilmaamna malee takkaahuu kana godhaa waan ji'uu miti jechuudha maaliif yaada uummata keessa jiruu fi warreen sagalee harkatanii takkaahuu carraa dubbachuudha dhimmi isa laallatu irratti waa jechuun dandeenya sagalee uummataa bakka buunee waan dubbannuuf miidiyaa yeroo hunda ni tilmaamaa. Ni akeekechu takkaahuu karaa kana deemaa kana godhaa waan akka jiru ammoo akkan taane jechuudha san hubatamuu qaba. Miidiyaan ija dheertuu waan qabuuf ija uummata keessatti rakkoo jirtuu fi dogoggora jiru addaan baasee uummanni hubachuu qaba jechuudha. Yeroo hunda miidiyaaleen akka beekamu miidiyaaleen karaa mootummaatiin haa ta'u karaa adda addaatiin haa ta'u ka ololo irratti hundaa'ee jira jechuudha. Maqa balleessii fi sabaas haa ta'u mootummaas haa ta'u mormitootaas haa ta'u maquma balleessii irratti kabobba'ee hojii godhatee jira. Gaafa miidiyaan isaanii baname maquma balleessu rakkoo jirtutti hin bu'an waan takkatti adoo hin buune jechuudha. Inni kaan ammoo jabina isaatiif ga'uma adda addaa irratti miidiyaan yeroo hunda rakkuma dhiyeessuudhaan beekaman maasis akka waan dabreerraa waan agarra keessa. Rakkoo qofaa miti miidiyaan ija dheertuu qabuun furmaata waan uummataaf ta'a jedhame waan takkaa'u uummanni silaa kana ta'ee guungumu san ol baafnee dubbatuudhaaf wanni nu daangessu hin jiru jechuudha. Miidiyaan walabaa jechuun isa kana abbaa fedheef adoon taane eenyurraa takkaa'u immoo eenyu cinaa dhaabbatee adoon taane akka miidiyaatti waan agartuu fi waan lafarra jiruu fi waan silaa tahamuu qabu irratti yaada walabaa kannachuun isuma ammatti jirru kana jechuudha. Miidiyaan hegereedhaa mata dureedhaan kana oofaa jira. Adoo har tokkoos hin dhaabbanne adoo abbaa fedhe cinaas hin dhaabbanne jechuudha. Gaa eessaa kaanee eessa jirra jechuudha. Qabsoon Oromoo wareegama isiin baasaa turte isin hundaa'uu hundi akka Oromootti ni beekna jechuudha. Maaliif kana jenna? Namoonni Oromoo hundinuu siyaasaa keessatti waan hirmaatee jiruu fi gaa ajandaa muraasota hanga kanarra eessaa kana eessa jirra diinagdee keessatti hoo eessa jirra. Siyaasaadhaan eessa jirra diinagdeedhoo eessa jirra lama waan kana keessa yooniif amma jiraachuu baanne haalli jiru yooniif gahaa ta'uu baate akkamitti waan lamaan kana waliin siyaasaa fi diinagdeen addumaanuun hafan jireenya biyyattii takka keessatti. Diinagdee siyaasa biyyoo diinagdee qabaattee siyaasaan qabaanne biyyummaan isii irruudha. Siyaasaan jiraatee yoo diinagdeen jiraan jiraanne biyyummaan isii irruudha. So biyya jechuun waa lamaan kana qabatee deemaa lamaan kanarratti bal'inaan haasofnaa kanatti aansinee immoo haram deemuu qabamarratti hayyoota Oromoo irraa yoo maaltu eegamaadha. Kanumaan yooniif gara keetiin. Achumaan nu eegali eessa kaana eessatti deemaa jirraa waan jiru akka wannaatti qabannee mata dureedhatti isa ajandaa lammaffaadhaatti qabannee isa jalqaba kana nu eegali. Okay, inni jalqabaa gaa eessaa kaanee eessa jirraadha. Kana uummanni Oromoo hundinuu ni beekna jechuudha. Warri qubee jenereeshiniin dhalli ammaa kun jalqabarraa gaafa Oromummaan dhabamsiisuudhaaf diinni biyya teenyatti duule. Kaabarraa duulan warri arraa kun Eertiraas haa ta'u Tigree haa ta'u abbaa hundatti adda kaabarraa wal gurmeessanii nu duulan jechuudha. Lafa Oromiyaa ta qabeenyaa fi ta aadaa qabdu ta bulchiinsa mataa isii qabdu itti buulanii kolonii jala galchanii cabsan jechuudha. Kun seenaa yoomiyyuu hin dagatamne bakkarraa kaane beekna. Mirga sarbamnee fi lafa sarbamnee fi eenyummaa Oromummaa afaan kee aadaa kee sarbamne
deeffachuudhaaf achirraa kaane jechuudha. Dhabamarraa kaane jechuudha. Dhabamarraa kaaneeti qabsoo wareegama meeqaan akka danda'amutti gargaarsa biyyoota ollaa tokko malee gargaarsa addunyaa malee saba kanarratti hirkattee qabsoon tun deemaa as keessa. Isa keessa taa'ee qabsaa'us, isa ala taa'ee qabsaa'us, isa bakka hunda akka isaa mijatetti uummanni Oromoo kun isaan hin malu, dhabamuun hin malu, jiraachuu qaba jedheeti qabsoon achirraa eegalte jechuudha. San keessa kunneeti har'a deemne sadarkaa amma jirru kana geenye hanga deemaa dhufne kana keessaa yoo namni waan keessa dabre keessaa waa barachaa dhufa. Dogoggora jiru sirreeffachaa dhufa. Soo wareegama qabsoon kafalte kana seenuma himachuu ta'e abaluu faanka keessa wara mootummaan asiin hima seenaa abaluu ta'e qabsoo Oromoo keessatti kanaatu as dhufa. Ummata Oromoo seenumatti himuu qofa adoon taane ummanni kun qabsaa'ee dhabamarraa hafee har'aan tana waan nu malu harkachuu qabna jedhee qabsaawaa jira jechuudha. Ammoo bakka amma jirru kanatti ummanni Oromoo waan isaa malu harkatee mirga isaa harkatee waan silaa harkatanis xiqqeessuu fi salphisuu fi hamma guututti harkannuu jechuu miti. Mirgoota harkaman kun eenyuyyuu haa ta'u haramiinuu haa ta'u haruma fedheenu haa ta'u Oromiyaan har'a akka naannoo jirtu tun ta'u ummanni Oromoo akka biyyaatti labsachuu barbaadu tun qabsoo wareegama ilmaan Oromoodha kan abbootii teenyarraa ka'ee hanga dhala sadaffaatti amma nutti deemaa jiru kanaani as geesse jechuudha. Itti gaafatama seenaa dabartee tana jalaa lubbuu wareegama dablee kana jalaa warri aangoo harkaa qabus warri mormitootaatis akka ummatattis kana jalaa akkan baane beekuun barbaachisaadha. Maaliif yoo jaame wareegama waan dhufe kanarratti dhimma mataa isaanii takkaawu yoon an bakka san ta'e malee yoon an namni Oromoof yaadu namni abbaan fedhee taana kaayoon adda bilisummaa Oromoos yoo ta'e ummata Oromootiitu hiree isaa ifii murteeffata jedha. Kun waan lafarra taa'u jechuudha akka kaayoo adda bilisummaa Oromootti jechuudha. Mootummaanis filannoodhaan dhufne jira. Filannoon san filannoo walabaatii fi maaliin san dhimma mataa isaa ka'eef danda'e jechuudha. Yoo keessa jiraatte yoo itti hirmaatte wanni kun sirrii miti sirriidhaan jechuudha. Mootummaan yeroo hedduu kan arginu dirree mormitoonni keessa jira akka filannoo dabreeffatte yoo laalle Oromiyaa keessatti adoo nam tokko waliin hin dorgomin mataa isaatiin dorgome jechuudha. Gaa namni bakka wanni namni lama kan waliin dorgomu anaa kana caala jiru hin jirretti humnaanis ta'e akka fedhettu mootummaa achi jiru santu filatama jechuudha. So kun waan beekamuu qabu jechuudha. Waan takka waan silaa ta'uu hin qabne tasilaa immoo miidiyaa irratti baanii dubbatuun taane cufa ta deemaa turtee fi waan keessa dabarre cufa kun cufti itti gaafatama seenaa jalaa namootuun baasu. Waan wareegamaan dhufe cufa lafatti dhiisanii bira qotanii tabiraa ammallee wareegama biraa dabalchiisuun itti gaafatama seenaa jala nama galche. Oromoon bakka kaleessa irraa ka'esanii fi bakki har'a taa'ee irratti wal nyaataa jiru, irratti wal dhabaa jiru, irratti wareegamaa jiru, irratti bobbahee galaa dadhabaa jiru jachii fi samiidha jechuudha. Wanni jijjiirames jira, wanni hafees jira jechuudha. Waan jijjiirame kanarratti waliigaluun dirqama akka miidiyaatti nuti kan jennu. Waan jiru kanarratti waliigalanii isa hafe sanirratti abbaan dandeettii isaatii fi kaayoo isaa karoora isaa kan ummatatti dhiyeessuun bira dabre addunyaanis yidduu jiraatte kun isa kanaatu ummata Oromoo waan barbaadutti ceesise jechuudha. Adoo waan harkaa qaban irratti waliin galiin ta hafte barbaaduun allaattiin talafaatiin fudhatta harkaa darbitees waaqarratti samiirratti waan ja'an san nama agarsiisaa. Yeroo hedduu kana dubbachaa turre. Jechaatis turre jechuudha. Inni kun akka Oromootti itti yaadamuu qaba. Hayyoonni Oromoo bakka tana keessatti eessa kutan. Bakka tana wanni keessa dabarre kana haalli amma keessa jirru kana isa dabre sanirraa fi isa amma jiru kana wal cinaa qabanii hayyoonni Oromoo maaliif xiinxaluu dadhaban? Maaliif laaluu dadhaban? Takkaamaa gar tokko eegalanii takkaa hummoo maaliif irraa afaan qabatanii ta'an? Dhimma kanaatu isaan hin laallanne. Wareegamni maa wareegamarraan dabalamuu barbaada? Maa lubbuun meeqa guyyarraan? Wareegama dur caalaa hammaachaa deemaa jira. Maaliif barbaachisa kana? Akka alagaan irra dur nu miidhaa turte har'a keechaa jirti fi wal fixaa jiran jechaa jirti. Addunyaa keessa jiru tan keessa hamma namni sadarkuma hiriirallee bahuu walla ta'u dur sagaleellee walii ta'u hoggaa diinni mormaa jiru irraa fakkaata. Har'a immoo isiniitu aangoo harkaa qabaa isiniitu namni walii galuu dadhabe akkamitti biyyattii gaggeessitan waan juufaat deemaa jira. Salphina karaa kaaninis biyyattii keessa jiru. Saniifuu wanni furmaata jettee yaaddumaatu jira. Inni furmaata hayyoonninis mootummaanis mormitoonninis dhimma kana takka lama ja'anii gatta'anii bakka irraa kaanee as geenye san itti gaafatama seenaa kana jalaa bahuudhaaf
rakkoo dhimma jidduu isaanii jiru dhiisanii rakkoo saba Oromoo kadhabamarraa hafuudhaaf qabsaa'ee har'aa kana keessa bakka tana jiru kana laalanii walii galuun dirqama. Isa hafe waliin barbaaddachuun furmaata jechuudha. Tole galatoomi eessatti eessaa haala eessatti deemaa jirra waan jiruuf ibsa bal'aa nuu kan ta'e kanarratti egaa furmaanni hayyoonni waan kana furmaata itti laachuu akka qaban akeekuu akka qaban tilmaamtee galatoom. Anillee gaasirratti maalin jaa qabsoon Oromoodhaan ni beekte jahaatamoota shantamoota keessa gaafa amma fakkiidhaaf xaliyaaniin biyya teenya qabatu harargeen akka harargeedhaatti namoonni 36 kana ifiifin odeeffadhee jira namoota gara Somaaliyaa deeman. Gaafa xalayaan biyya teenya Somaaliif bilisummaa kan ola deemu nuti Itoophiyaa wajjin jiraachuun feenuu jaanii gaafatanii turan. Wallaggaas akkasitti gaafatee ture. Kun egaa maali? Namuu naannoo jirutti ifiniif bulchuun qabaan gaafa xaliyaanidhaa jabaattee waan jirtuuf xaliyaanillee gaafatanii turan. Naannoleen garaagaraa akkasitti ifiniif bulchuu qabnaa waan jiru. Jimma addatti akka ifiniif bultu godhee xaliyaaniin ni ijaaree Haile Sillaaseen gaafa biyya Ingiliziirraa deebi'u gaafa Jimma dhaqee ilaalu osoon akkana xaliyaaniin biyya ijaaraa beeke Silaaniin turaa miti hamma jedhu gahee jecha. Ammoo torbaatamoota dhuma jahaatamoota irraa qabee hamma torbaatamoota saddeettamoota guutuu keessa Oromoon akka Oromoodhaatti dhaaba organize godhee qabsoo Oromoodhaa gar tokko fidee qabsoo sana hoogganuutu uumame. Inni sun eenyu adda bilisummaa Oromoodhaati. Maaliif hojjeta? Uummata Oromootiif. Maal argamsiisuu barbaada? Oromiyaa Wallaggaa Kiflaagar, Harargee Kiflaagar, Baalee Kiflaagar jaansaan lakshaa tokkotti walitti deebisee akka argamtu godhu irratti taafachaa ture. 1991 maaltu argame? Oromiyaa akka lafaatti wal qabattuu fi uummata akka uummataatti irra jiraatu afaan Oromoo irraa tana dubbannu seeraan ballamaan biyyattii Itoophiyaa keessatti fi akkasuma caffee Oromiyaatii fi uummata Oromoo ittiinis ragga'uun qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhaa ture milkooyti. Jaamu keessaa waa sadeen kana. Tokko uummanni Oromoodhaa uummata Oromoodhaati garuu naannoo jirutti ifiin. If bulchuu malee tokko taanee lafaas uummataanis akkasitti waan jiru qabachaa waan hin turiniif adda bilisummaa Oromoo kanarratti milkaa'eetii ture. Ammoo 91 booda adda bilisummaa Oromoo mataan isaa gaafa biyya galu mootummaa ce'umsaatu ijaaramee mootummaa ce'umsaa sun mootummaa ce'umsa Oromiyaadhaatii miti. Mootummaa ce'umsa Itoophiyaadhaati. Hoggaa kana waan inni irratti hojjechaa turee fi waan inni itti seenatu wal faallaa ta'e. Hoggaa kana maaltu dhalate warri kun duraanis jira beeka. Itoophiyaanistootaatu ture gaafa kana hiree argatan. Oromoon akka Oromoodhaatti Amaarri, Somaaleen, Benishaangul, Gambeellaan, Affarii, saba salmoonni biyyattiidhaa hundinuu nuti lammii Itoophiyaadhaati waan taaneef Itoophiyaa tana akka hin diigamnetti jajjabeessuu qabna waan jiruutu namoonni haareen uuman. Ganna 30 dabran kana mana hiree guddaa argate. Keessattuu warri Oromoo keessaa hiree guddaa argatan. Guddinaanis nuyi, baay'inaanis nuyi, kan Itoophiyaa jedhamtanaaf illee wareega kafalan nuyi. Saniifuu biyya tana bulchiinsattuu dhufnee hooggansa biyya tanaa gaggeessuu qabna warri jedhu ni uumaman, ni gurmaawan, sadarkaa aangoodhaatti dhufuu gahanii jecha. Warri Oromiyaa Oromummaa gaggeessaadha deemaa ture laafachaa waan dhufaniif kun ammoo humna godhatee sadarkaa aangoo qabachuudhaatti dhufe. Amma gaa isaa kana isa deemaa jirraan isa lameen kana inni Oromiyaa barbaadu. Inni lakki Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirti. Itoophiyaa tanaaf Oromoon baay'inaanis dinagdeedhaanis hawaasummaadhaanis Oromoon keessatti olaantummaa argatee biyya sana bulchuudha qabu warri jahu lameen kanatu waliin deemaa jira. Lameen kuni dogoggorri lakkeen Oromiyaa malee hin fedhuu uummata Oromoo malee waan biraa hin beekuu namni jahu dogoggora qaba. Yoo qaba dogoggorri isaa maali? Bu'aa qaba. Bu'aan inni qabu maali? Kana kan himu eenyu abbicha waan sun gaggeessuu miti. Abbicha waan sun gadi hin geessine akkuma atu jettee hayyoonni walabaa kanneen siyaasaa keessa hin jirre heegarum Oromoodhaan warreen xiinxalan warreen kararaaf isaan kana ilaallata. Warri immoo Itoophiyaanistoota haa Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirti. Oromoon akka baay'ina isaatti akka diinagdeedhaatiin guddina isaa siyaasaadhaan hawaasummaadhaan Itoophiyaa keessatti
shoora olaanaa gumachaa jiru Itoophiyaa tanaa bulchuu qaba warri jahu bu'aan isaan gara kanaan fiduu danda'an maaliif maali? Kasaraan karaa isaaniitiin dhufuu danda'u maaliif maali? Kana fakaayuu qabu mootummaa warraa Itoophiyaanestoota hammaan tana Itoophiyaadhaan godhaa jiru kanaa miti. Maaliif ifni Itoophiyaadhaan godhaa jira? Gaaromina malee waan deemuun kana hamma inni sitti himu. Saniif hawaasni kan himu qabu hayyoota akkuma tiyyatti. Saniifuu bakki irraa kaanee Oromiyaa fi Oromummaa malee waan biraa wanni galchi hin jiru waan jiru irratti uummanni Oromoodhaa dhaabbanni adda bilisummaa Oromoo jedhamu organize tahee uummataas organize taasisee karaa kana hiriirsee hamma 91tti oofee 91tti mootummaa ce'umsaa seenuun mootummaa Itoophiyaa irraa qooda fudhatee bira ifiifu. Suni maal uume jara kaaniif warra Itoophiyaanistotaatiif baawara kan dura dhufee warri gaamma baawara sun argate humnaan deemaa jiranii ammoo qaamni kan dhabame hin dhabamne qaamni Oromoodhaa fi Oromiyaa malee waan biraan feenu iyyuu dhabame hin dhabamne. Saniifuu qaama lameen kana kiliir godhanii ajandaa isaanii isaan akka kanatti ibsatanii jiran. Walummaa Itoophiyaanistota amma viidiyoodhaan deeggaramu viidiyoodhaan hoogganamu ifi warri Oromiyaadhaa fi Oromummaa warri ABO wabboodhaan hoogganamu ajandaa isaanii lafa kaayatanii jiran. Garuu koloo bu'aa kam qaba kasaaraa kam qaba koloo kasaaraa kam qaba bu'aa kam qaba hayyoonni kiliir godhanii lafa kaayuun barbaachisaadha. Keessattuu oosaan asirratti waan hin jedhuun qaba. Oosaan ala kana jaramee ganna 20 ol yookaan ganna 30 ni ta'a. Hojii qormaataa gaggeessaadhaati jira. Oromoo fi Oromiyaa alagatti beeksisuu keessatti hedduu ifaajii gurguddaa gumaachanii ammoo 2018 biyya galanii oosaan kuni mootummaa aangoo qabateen simatamuu dhabe. Gaafa biyya deebi'an mootummaan achi maal godhe oosaa biraatichitti hundeesse. Waldaa qorannoo Oromoo kan biraatichi hundaa'ee jira. Amma Oromoon akka Oromoodhaatti maal qaba? Waldaa qorannoo Oromoodhaa lama qaba jecha. Tokko ala kana jira, tokko keessa jira. Waldaan kun lachuu waldaa hayyootaati. Mee maanaaf jaalataan yoodhaani waan waldaa qorannoo Oromoo oosaan ala kana jiru barreesse ati waldaa qorannoo Oromoo oosaan kan biyya jiru waan inni barreesse dubbiftee garaagarummaan uumamte. Kuni hayyoonni dhimma maaliif Oromoo keessatti burjaajiin uumamu jechuun uummanni kun uummata walitti dhufee ballamaan tokko waliin ijaarratee mootummaa tokko waliin ijaarratee waan tokko waliin amantuu irraan godhee miti. Ittichi deemaa jirta malee. Adeemsa kana keessatti wanni Oromoo burjaajeessu gaariidhaa miti. Akka fakkeenya tokkoon seekaasaa gaafa afaan Oromoodhaa kana Shamarshee Abdulleedhaa Mootishootti 1960 qabee ittiin hojjechaa ture kitaaba hedduu ittiin barreesse addi bilisummaa Oromoo qubee gariin Hayilee Fiddaa fa'aadhaa ittiin hojjechaa turan. Addi bilisummaa Oromoo baawura qaba. Suudaan jira. Oromoonni naannoo san jiran qubee adda bilisummaa Oromoo qubee biraa arguudhaaf hireen arganne. Oromoonni gara bahaa jiran Shamarshee Abdullee biraa arguudhaaf hireen arganne. Garuu isaan lachuutti yaadanii yoo walitti dhufnee afaan kana walitti miksi goonee tokkoon uummata kana gabbaana malee burjaajiitu makna gidduutti uumamaa jedhanii hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo obbo Jeeluu Abubakarii fi obbo Dr. Xahaa Abdii, Dr. Diimaa Nagoo Sudaan irraa dhufanii Dr. Taasisaa Eebbaa ala kanarraa itti dabalamee obbo Yusuf Golee, obbo Absalaam, obbo Bobbaasaa, Dr. Shamarshad Mootishoo irraa walitti dhufanii 1980 ji'a muddee Diisembar jechuu kiyya qubee addi bilisummaa Oromoo hojjetee fi Shamarshad waliin bakka takkatti walitti fidanii maxxansanii qubee takkaan uummata gabbaan jecha. Sila amma Shamarshad asitti gaggeesse kaan asitti gaggeesse burjaajiitu uummata keessatti uumamu. Saleeffammaan tana oosaan tokko waldaa qorannoo Oromoo oosaan biyya jiraachuun waldaa qorannoo oosaan ala kana jiraachuun qormaatuma waan Oromoo irratti salachuu qormaata gaggeessuun burjaajii uuma waan ta'eef dhimmi kunneen furmaata argachuu qabaa. Eessaa kaanee eessatti deemaa jirra. Qaamonni immoo Oromoo keessa wal mormaa jira qaama lama. Qaama Oromiyaa wal buusuu barbaaduu fi qaama Oromiyaa wal buusuu hin qabdu Itoophiyaa bulchuu qabdi. Itoophiyaa nu teenya namni biraa hin jiru. Qaamni jiru kun bu'aa isaanii kasaaraa isaanii hayyoonni lafa kaayuu qabanii kana furmaanni jechuun barbaada galatoomi jaalata. Hedduu galatoomi bal'inaan bakka irraa kaan irraa kaatee bal'inaan hanga bakka amma jirru tanatti dhufne haalli amma keessa jirru
haalli amma keessa jiru isa burjaajii amma jenne kana isa hundinuu siyaasaa irratti hirmaatee waa'ee barumsaa waa'ee diinagdee dhiisee siyaasaa keessa jiru kanaaf burjaajii uume jechuudha. Amma gaa akkuma jaarmanni siyaasaa garagara jiru hayyoonni siyaasaatis garagara ta'uu haaftee gaa inni kun isa Oromoo karaa kasaaratti oofu jechuudha. Kasaaraa gartee duraan Oromoon dhabamarraa hafuudhaaf qabsaa'eerraa hafee irra sadarkaa kanatti mul'ate sadarkaa aangootti dhufuu kana takkaahummoo Oromiyaa jedhamtu lafarratti hundeessuu kanatti dhufe kanarraa gaafa immoo burjaajiin kun yoonii fi ammaan fallitti hin barbaadamne kara dhabamuu deemna. Karri nuti deemnu kara dhabamaati jechuudha. Eessaa kaanee eessa deemna isa juusan bakki itti deemnu dhabamaaf deemna jechuudha. Yoo haala amma jiru kana keessaan baane. Hayyoonni Oromoodhaa kan jennu kun haala adeemsa Oromoo karaa hammeenya deemaa jira. Karaa bakka irraa kaane keessa babaan seenaa silaa warra seenaa barreessuuf dhiifne seenaadhaa miti qahimaa jiru. Bakka irraa kaane adeemsa karaa irra deemaa dhufne irraa dubbataa jirra jechuudha akka miidiyaatti. Wanni hubatamuu qabu seenaa miti kan himaa jiru. Seenaan warra seenaa barreessuuf hayyoota seenaatiif dhiifne jechuudha. Gaafa isaan Oromootti hin gabbanii akkaataa lafarra jiruu fi haala Oromoo keessa dabre kana I hope bu'aa bahii Oromoon keessa bahe kana barreessanii dhala dhuftu akka irraa baratan nu godhaniif akka waan harkaa qaban jabeeffatan. Waan dabre kaasuun isa amma irra jiran irratti jajjabeessa. Irraa waa baratta fuula duraaf adeemsa fuula duraatiif. Haalli immoo ammallee keessa jiru isa dabre san irraa humaan baranne kara dhabamaa deemaa jirra jechuudha. Too ammaan tana lafarra jira. Dhabama kana raafuudhaaf eenyu laallatan inni kun uummanni Oromoodhaa diinagdeedhaan jabaachuu qaba. Dhabama raafuudhaaf. Gabrummaan ta diinagdeetii irraa hamtu ta'an irraas ammaasis ilmi namaa kun kaarraan tana biyyattii san keessatti adoo lafti badhaatuun Oromiyaatu hin jirtuuti adoo mootummaa uummataa yaadu yoo hin jiraatin yoo namni Oromoo saba kanaaf yaadu hin jiraatin biyya akkuma sabaa sablamootatti haa ta'u wanni Itoophiyaan beelaan beekamtuuf maali? Tattaaffii haga amma mootummaan amma jiru kun maal jedhee ifdantee qamadii qotaa maal qotaa kanallee jiru kun Itoophiyaan beelaan beekamtu biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun. So haalli kun jijjiiramuudhaaf uummanni tokko diinagdee keessatti yoo hirmaate Oromoon diinagdee irraa dhiibamee ture. Wagguma 27 TPLF aangoora turte kana Oromoon diinagdee irraa dhiibamaa ture. Kiilota akka sokkora fudhatee baa Oromiyaa sana keessattis beena bakkuma hundattuu koo torbaan dida wanni cufti keessa sossoo hin danda'an jechuudha. Harka maratanii keessaa galti Oromoon akka jirtutti. Eessa bobbaan siyaasaarra jira namoota. So Oromoo waan bakka irraa kaane eega beekne haalli amma keessa jiru kun dogoggora kana hayyoonni Oromootiif ifiifuu addaan karaa meeqa baanii cal jechuun qabani uummata kanaaf karoora lafa kaanii adeemsa fuula duraa dhabamarraa akka hafaniif hayyoonni Oromoo halkanii guyyaa bakka jiranii hirribaa ka'uu qabanii jedha. Haalli isaan itti uummata kana hunda godhuu danda'an hayyoonni Oromoo kun wanta kana asirra kaasuu barbaada. Yeroo hunda marii bara 2018 gaafa adda bilisummaa Oromooti namu alaa keessaan gahaa yeroo hunda hoggaa jijjiiramni haalli tokko dhufe Oromoon ni machooti siyaasaa dagate. Haga Oromoon machootee dhiichiftusan keessatti diinni keenya ifjaara. Inni duraan laafaatis jabaata jechuudha keessatti. Maaliif? Waan keessa dabarreessan hin yaadannu jechuudha rakkina san. Silaa namuu sagalee isaa dhoyfatee akkuma biyya seenatti dhimma Oromoo irratti hojjetame. Diinni uummanni kun maalitti usan ja'a inni ala jiruu fi inni keessa jiru walitti dhufaniiti haala biyyattii irratti janjanii namni diinni kee alaasi sodaate jechuudha. Dirree irra gabbaanee hawaasa hundaan alaa fi keessaa siyaasa irratti hirmaannee machoonnee lafa dhiinnee wal faarsinee jechii garagalchinee diinni keenya if jaaree if daganne jechuudha. Daguu tana keessaa jirra bakkee. Daguu tana keessaa ba'uu qabna. Hawaasni yoonni Oromoodha yeroo amma gaa waan san irratti adeemsi amma itti jiramu kun sirrii miti machaayinsi kun sirrii miti lafa dhiituun kun sirbuun kun sirrii miti jee waraanni bilisummaa Oromoodha gaaratti hafan jechuudha. Isa santuu uummanni Oromoo warri immoo waa hubatuuf egaa miidiyaaleen jiraniif kun haalli kun sirrii miti jechuun gabbaatee dirretti baanaan qaamni tokkichi mootummaa kanaan hudha wal qabee jiru haga ammatti isa san ta'e jechuudha. Mootummaan waan kana akkuma isa dabreetti karaa nagayaatiin koottaa karaa nagayaatiin biyya Afrikaa tana keessatti nagayinni yoo amantiin jiraatte dura namni wal amanuu qaba nagaya uumuudhaaf wal amanuu qaba. Eega namni eega wal amanee karam deema bakka isaan maltuu waliif lafa kaaya.
ati bakka tana nuu qabi, ati bakka tana nuu qabi, kun si fakkaata, kun kana fakkaata muuxannoon ta'e tana, ati kan, ati dippiloomaasii irra yoo jabaa taate dandeettii ta'eetiif barumsa keetiin ati kana qabi. Ati immoo naga eeguu irratti muuxannoo yeroo dheeraa qabduun kana qabi. Daangaa biyyattii kana asii fi asiin kan. Uummanni immoo karaa misoomaa, karaa siyaasa, diinagdeedha bobbaha, kaan barumsatti. Haga naangi siyaasaan itti xumuramtu sila. Kun turee Oromoo jidduu hin turre jechuudha. Kun hin turre, kana kasaaraan nuti dhab keessa jirtu. Isii tana keessaa bahuu dadhabnee ammallee akka nama laga seenee adoo bishaan daakuun beekne keessaa dhidhiitataa jirutti dhidhiitataa jirra jechuudha. Bishaan keessa kunnee gadi kunne keessaa baanee maddetti hin baane baara walakkaa jirra jechuudha. Daakaa jirra. Tole jaalata asirratti yannaa hanga ifaa yoo kutaa kanaan kana yaadamu tokko dabaladheetiin gahee Oromoon diinagdee keessa qabutti nu dabarta. Asirratti dhuguma nuti immoo waan kana oofnee kasaaraa uummanni Oromoo bakka amma jiru kana furmaata tilmaama yookaan karoora baasuu warri qabu hayyoota jenna. Uummata Oromoo irraa maaltu eegamaan hedduu barbaachisaadha. Fakkeenya tokkoon tuquu barbaade. Jijjiiramni fedhe biyya takka keessatti haa dhufu jaatamoota torbaatamoota irraa qabee saddeettamoota keessallee qaamni hidhate tokko mootummaa humnaaniin uffisee aangoodha dhufa. Amma yeroo amma jirru kanatti haalli akkasumas addunyaarraa waajiboota haadhaa jira. Ammoo asirraa ilaa guyyaa qiyaamatti dhabamuudhaaf hin jiraanne jijjiirama uummanni mootummaa irratti fidu revolutionaan haa ta'u qaamni uummata sun bakka bu'u mootummaa keessa ijaaramee jiraatee saniin jijjiirama haa fidu kun ogutta kallee hin dhaabbatu. Maaliif sadarkaa addunyaa akka amma jirutti hidhatee bosona galee bosonarraa kajuu kun amma sadarkaa addunyaadhaatti adda bilisa baasaa abuluu kajaanu ammaan tane yeroo ammaan tanaatti hin jiru. Garuu jijjiirama amma 2018 akka Oromoodhaatti jijjiiramni Oromoon fidee sadarkaa addunyaadhaatti faarfamu. Oromoon osoo dhagaa tokko yookaan rasaasa tokko namatti hin dhahin jijjiirama fide. Garuu mootummaa keessa Oromoon nama ni qaba hin qabu. Walitti kasaaresan. Osoo amma haa revolution asii oofu kun ifee kan mootummaa keessa jiru walquba qabanaan oofatee jijjiiramni dhufee kan eenyu ta'u gaas kan Oromoodhaa ta'a. Waan mootummaa keessa hin jirreef 74 kan jijjiirama uummanni oofaadhaa bahe hate qaama biraati. Arraas kan argaa jirutti qaama biraatu fudhatee biyyattii gaggeessaadhaa jira. Sanuuf falli maalii uummata irraa eegamu mootummaa keessa seenuu qaama isaaf jijjiirama fiduu danda'u mootummaa keessatti uummachuu. Isa kana jedhin dhaama. Asirratti dubbii yaada gaarii dhakaafte. Maaliif mootummaa keessa gaafa Oromoon alaa fi keessaan diina firraa kaasuudhaaf qabsaa'an mootummaa keessa warreen sabboontonni mootummaa keessa ta'anii qabsaa'an turan. Bakka tanarratti warreen dhugumaan Oromoo ta'anii mootummaa keessatti qabsaawaa turan dhiibbaa fedhe keessatti warreen silaa akkasitti diina dura dhaabbatan sanis yaada adda addaa kan nuuf yaa taane alarraayis keessarraayis Oromoo waliigaltee addunyaa ajaa'ibsi uummateeti diina san kaase jechuudha. Akkuma tuu kaafte rasaasaan alatti diina san kaasuu jechuun seenaa biyyattii san keessatti akkuma onnattuu dalagamtee hin beekne. Ka uummanni lafaa ka'ee biyyoota akka Masirii, Tuniziyaa maal biyyoota adda addaa kana keessatti ka'ee kana waan hin ta'in Arab Spring waan jaansan fa'a. Isa Afrikaa bahaa keessatti akkaa'u isa jalqabaa ta'e jechuudha inni Oromoo san kabara san keessa ta'e jechuudha. Mootummaa TPLF ta addunyaan irratti if dagatte akka Afrikaatti dandeettiidhaan waa hundaan humna waraanaatiin sadarkaa addunyaatti akkasii beekamsan uummanni Oromoo muratee keessaa fi alaa isii keessattis nama godhatee harka wal qabatee isii san buqqaasuun waan guddaa maaltu tahee bidha bakka sanitti immoo wanni namni hanga ammaatti haasaa hin jirre wanni bakka sanitti tahee anaasi caalaa dhufe bakka san keessatti wal dhiibuu ture. Kun waan nuti jenneef gadda dubbataa ture uummata biyya keessa uummata walii qabeerratti Oromummaan keessirrii miti xiyyaa sirriidha anaasi caalaa deemee kana nu caalaa isaanii waan waliin jechaa turan beeka jechuudha. Waan nuti amma jennuunis miti waan nuti jechaa jirruu miti jechuudha. Kun ifii wal dhiibuudhaan dhufe jechuudha. Akkuma tokko tahanii diina keessaas taa'anii qabsaa'anii uummata hiriirsanii uummataa waliin hiriiranii qabsaa'an sanitti wal qabatanii if jaarutti hin seenne jechuudha. Wal facaasuun dhufe. Dogoggorri guddaan bakka itti ta'e bakka sani. Bakki itti diinni humna horatee biitti rakkoo biraa keessa buute bakka takkitti sanii jechuudha. Injifannoon dhufte san akka galii hin ta'in. Injifannoo san yeroo san keessatti itti hirmaatin ka ar'allee lakki wanni kun sirrii miti jedhee
irraa alatti hafe waraana bilisummaa Oromoo qofa. Waraana bilisummaa Oromoo deebi'ee hanga dandeettii isatti ifjaaree mootummaadhaan kokkee ol qabaa jira akka mormitootatti jechuudha. Ummata Oromoo bakka hin buutanis jedhee waan fedhees haa jiru mootummaan maqaa fedhe haatti baasu waan fedhe haa ta'u. Ummata Oromoo salphina isaan harka wal qabatanii jaarmaaleen siyaasaa mootummaan harka wal qabatanii ummata Oromoo fudhatanii hallayyaa seenu kan har'a silaa wanni Oromoo jedhan hin jirtu. Dhugaa dubbachuudha. Akka Ruwaandaa taate beektisan. Wadhabaman Ruwaandaa maalitti siyaasaa keessaa ala taate jechuudha. Kun seenaa addunyaa kanarratti kaa'amtee lafa jirtu. Kun waan sabni tokko hoggaa qabsoo godhu irraa if qusachuu qabu, dhoyfachuu qabu jechuudha. Harka wal qabatanii hallayyaa waliin seenanii kan. Inni san ammoo Oromoo akkam godhu hawaasa Oromoo siyaasatti hirmaatee jenne torbaan dabree yoo dhugatu. Hawaasni Oromoo hundi siyaasaa keessa jireenya. Isa kanaaf maaltu raga? Murni tokko mootummaa maangoo harkaa qabdu cina jira, murni tokko immoo warra biraa cinaa jira jechuudha. Gama bahee jira malee. Kun akka tokko tahee qabsaa'ee sanitti wal dhiibee addaan wal fattoise jechuudha. Namni ifiifuu waliin jiru diinni jidduu tanatti humna horate kun dogoggora jiru. Inni kun sirraa'uu qaban malee irra deebi'ame. Inni lammaffaa hayyoota Oromoo kan jenne san adoo tana keessaan baane adoo tatti aantu dabarre hayyoonni Oromoodha marii sadarkaa addunyaatti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa waliin yeroo lama teessuma taa'e san irratti hayyoonni Oromoodha eessa turan hayyoonni Oromoo kun maaliif akka beektota Oromootti akka diplomaasii Oromootti isaaniitu addunyaarra jira warri jiraniis warri biyya keessaallee yoo dandeettiidhama yoo yeroodhama yoo bakka dhaba yoo nagahummaa isaaniitiif waan ta'an warri addunyaarra jiru kun maaliif harka baratanii ta'an waraana bilisummaa Oromoo san cinaas ta'u takkaahu isaan lamaan irraa walaba ta'anis ta'u walgahii sanatti ilmaatanii waan ummata Oromootiif ta'u maaliif lafa kaa'uu dhaban ammoo addunyaatu isaan hin dhageenye moo dandeettiitti hin qabne moo hanga abalu jaanii isaan yaaman eegan maaliif harka maratanii ta'an. Dhimma Oromoo kasaaraa keessa jiru qabsooytee bakka amma jiru tana geesse tana ni harkanii hayyoota warra abdii Oromoon hegereerra kaatee jirtu seenaa jalaanii baan isaan maaliif itti hirmaatu dhaba walgeesseera. Inni dabre isa fuula duraa kan dubbatamaa jiru kanatti hayyoonni Oromoo akka jiranitti dandeettii isaaniitiin dhageettii addunyaarra qabaniin beekumsa qabaniin walgahii tanarratti hayyoonni Oromoo yoo wal gurmeessanii marii kanarratti hin hirmaanne. Marii kan biraa yoo hafe yoo biyya keessaallee hafe kan waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa jidduu deemaa jiru kanatti namni wal dhabe yeroo hunda walii galuu dadhabanii aangoo irratti haa ta'u waan fedhe irrattis haa ta'u sanirratti fala kaa'uu dadhabanii addaan ka'an mariin lamaanuu akkasitti fashalte jechuudha. Isatti aanu irratti akkasumas hin tuman uummata Oromoo dhabama kana keessaa gaaga'ama kana keessaa baasuudhaaf hayyoonni Oromoo saniin if qopheessuu qabaniin jaan akka nama miidhagina. Jaalata waan gaarii haaftee jechuun lamaan illee asirratti dabalachuu barbaadan soo haalti hin dabarre duratti hirmaachuun shartiidhaaf maaliif wanni qaamni waan kana keessummeessu biyyoota Ameerikaa yookaan Awurooppaadha fi kaan mootummaa kaan waraana bilisummaa Oromooti qaamota kanneen yaamichi isaan dhiyaatu malee hirmaachuun ni jabaata. Ammoo hirmaachuudhaan dubbiin. Dhiibbaa godhuu qaban. Karoo dhiibbaan sun mee hayyoonni kun akka yaadatti wanni an dhiyeessu dhaabbata beeytoota Oromoodhaa yookaan hayyoota Oromoodhaa yaamee hundeeffamuu qaba. Raabitat Oromaa al Oromoo kajuu. Kun yoo hundeeffame waan mormitoonni mootummaadhaa akka Oromoodhaatti godhamuu qabu lafa kaayyuu kanarraa eegama. Yeroo garagaraatti konferensii hawaasni Oromoo irraa qooda fudhatu yaamanii karaa kan uummata irratti ibsuu barbaachisa. Maaliif ammaa wanni hedduun alagaa beeksisuu keessatti afaan Ingiliziin barreeffamti. Gaafa maasii biyya galan osaan biyya galee afaan Ingiliziitiin waan silaa qopheessu hunda qopheessee dhiyeessee komii irra kaatee ififiin keessummeessee isaanii dhiyeessee isaanillee deebiinaatti kan inni turan. Saniifuu alagaa dammeessuun waan addaa. Uummata fiitti immoo uummanni fiitu hara deemu wallaalii burjaaja'ee jira. Mootummaan yuunitarii taheeti Itoophiyaa takkitti Oromoon hooggantuutu furmaata hichaa jira. Nama kaanii waraanni bilisummaa Oromootii fi ittilee siyaasaatiis Oromoon akka Oromoodhaatti uummanni Oromoo akka Oromoodhaatti waan Itoophiyaa waan isa galchin jiru ifiin iftihee jiraachuu qabaadha. Qaamni lameen kun yaadni lameen bu'aa akkamii qabaa fi khasaaraa akkamii yoo qabaatellee fida. Wanni ijoo kun hayyoota akkasii lafa kaa'amuu qaba kiliir taa'amee beekamuu barbaachisaa jechuu barbaadee fi galatame jaalata. Amma gaaggee Oromoon diinagdee biyyattiidhaa keessatti qabutti nu dabarsaa. Oromoon miliyoona 70. Diinagdeedhaan ammoo nama 70 ni qaba. Isa kana gaaffiin.
Yeah. Akka fakkeenyaatti jalata nuti si kaase bunni Oromiyaadhaa Itoophiyaan meeqarraa argachaa jirti? Biliyoona 1,400,000. 2022 keessa gabaasni sirnaan bahee isa kana. Maal jedhanii 2021 galiin galee fi 2022 galiin galee miliyoona 500 wal caala. Kan ol guddichaa deeman galiin bunaa. Bunni kun isaa ba'a. 99 Oromiyaarraa. Gaafa biliyoona 1,400,000 waggatti bunarraa gurgurtaa bunaa mootummaan galmeessu uummanni Oromoo kana jala hagam fayyadamaa jira. Kun amma qabeenya biyyattiin ittiin jiraachaa jirtu. Gara Jimaalaa jalatti nuti fide bara 2022 keessa gabaasa mootummaan baase amma kun miliyoona 840 gurgurtaan Jimaadhaa. Dollar. Doolaara beek. Eh. Waggatti immoo kun miliyoona 840tu galii mootummaadhaaf ta'e. Amma galii mootummaatii hisaaba malee waggaa kana baha Oromiyaa tabeenu godinaaleen Jimma Wallagga Harargeen Gujiin buna oomishan tabeenu hagam takka daandii itti wal quunnamanuu qaban. Hagam takka manneen barnootaa qaban. Hagam takka buufataalee fayyaa qaban. Hagam takka isaan keessatti abbootiin qabeenyaa hawaasa kana keessaa uumamtee jirti. Yaani kuni uummanni eessa jiraa fi dinagdeen biyyattiidhaa eessa akka jiru tilmaamuu hedduu nama dhibu. Saniif dinagdee biyyattiidhaa warra harkaa qabu warra kaabaati. Ammoo Oromoon taa'eetuma guyyuu quban nama laachuurra abbaan dinagdee biyya sana isa waan ta'eef dinagdee horatee uummataan qixxaachuun hayyama nama tokkootu isa barbaachisu. Kanarratti jijjiirama guddaa fi duraatu isarraa eegama. Maaliif mootummaan fedheehu saba biraa ati dhaabbadhu ati Oromoo hojjedhu guddadhu bakka isaanii san ga'e kaja'u ni jira dhufuudhaaf jiraata. Kana yoo eeyina ta'e sun rakkoo teenya malee rakkoo nama tokkootii miti. Nuti immoo Ameerikaa dhufne warri isin dura jiran tujjanii saba kutanii isin immigirantiin haareenni akka hojjetanii jira kan dhaqqabdaniif yaa warra duraanii dhadhaabbadha. Isin warra haareenni hojjedhaa bakka sun dhaqqaba. Namni hundee jira. Yaani yoo kana eeyina ta'e amma nama hedduu yaada nama hoggaan fi agartu aboo baradhu hanga bilisummaan luftutti. Aboo hojjedhu amma bilisummaan luftutti. Gaafa bilisummaan suni warra amma hojjetee sabi kutee kana nama dhaabee ati hiree seekanuu jira. Hin jiru. Saniif jennaa jijjiiramni guddaan Oromoo dinagdee akka fiduu qabu dura ifii jijjiiramuudha. Inna Allah maa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Rabbiin uummata tokko saba tokko addunyaa kana guutuu saba amma kutee ji'a gubbatti fuuqii ijaarrachaa jiru kana sammuu isaatiif xiyyaas takkaa beeku. Ifiin if jijjiiree guddatee bakka san gahe malee atis ifiin if hiyyoomsitee barnoota dhabaan dinagdee dhabaan wallaalaan if hiyyoomsitee bakka tanaan if geesse malee Rabbiin sammuu jiraaf kanne aksii kanuu dhabeettii miti. Kita dhabeeku nurra jira. Saniifuu jijjiiramni guddaan dura nurraa eegaluudha qabaa. Barachuu ammas barachuu. Dinagdee horachuu lamaffaarratti sadaffaan magaalatti galu. Baadiyyaatti daangooynee barnoota irraa hongoynee dinagdee biyyattii irraa hongamuun osoo abbaa dinagdee taanee jirru kuni asirratti jijjiirama fiduudha qabna. Kana gorsa namarraa eeganna yoo jenne kun namni kanarratti nu gorsee namni bira haa dhaabbatu isin itti fufaan hin jiru. Saniifuu uummanni Oromoodhaa kana nuti gorsa laachuu fi qofa. Hayyoolleen gorsa laachuu qofa danda'anii uummanni Oromoo dinagdeedhaan jijjiiramu barnootaan ammoo cimee uummata biraatii wajjin chaalenjii uumuu barbaachisaadha. Waanjoo barbaadee galatame jaalata. Hedduu galatoome yaada bal'aadha kaaftee dhimmi diinagdee kun dhimma rakkoo gurguddaa gabrummaa guddoo Oromoo harkaa qabdu keessaa dhimma guddaa rakkoo Oromoo isa tokko jechuudha. Maaliif yeroo hunda siyaasumarraa dubbannaa siyaasa bakka irraa kaanee bakka amma jirru agarre haalli keessa jiru sirrii miti jennee irraa dubbanne diinagdeen tun furmaata dhabdee namni keenya ammallee rakkatee biyyarraa yaa'aa jiru biyyumarraa yaa'aa jiru kan fakkeenya tokkoon si kaasa baha Oromiyaa keessaa ta'uu dhihaa ta'uu kaabaa kibba Oromiyaa hunda keessaa kan keessatti gamoo ijaarratee hoteela abbaa urjii shanii ijaarratee duraamaa jiru alagar fakkeenya kaasa Hayilee Gabrasillaaseedha.
hoteela sagalima guyyaa lama dura miidiyaa wayii tokko irratti dhufee buna ala erguu isa itti hirmaate hoteela kamtuu beekamaa abbaa urjii meeqaa ka deemee jaaraa jiru kana jechuudha. Takkaa isaa karaa inni daandii biyyoota keessatti qabeenya horataa jiru kana keessa karaa inni tolche nagar. Karaa inni keessatti na godhe hin jiru. So qabeenya alagaan keessa deemtee akka barbaadetti horataa jirtu akkuma atuu qaafte mootummaan tokko biyyattiin san federaala takkaahuu sabaa sablammoota keessa jiraata jecha isin alagaan as keessa waan godhedha isin kana godha mootummaan jiru dhufuuf illee taa'u. Ammaan boodallee akkuma seera addunyaatti isin hin jiru namni. Seerri biyyoonni gurguddatan kun namni maallaqa qabu fedhu Afrikaa dhufu bakka fedhe haa dhufu investii keessa godhaa jira jechuudha. Addunyaa gurguddatee tana keessattuu kun seeruma addunyaan lafa jirtu. Alagaa tana kan dorgomooni bakka isa laallattu cufa dhaabbatee lafa isaa qabeenya isaa irratti abbaa ta'u qawweedhaanii miti. Diinagdeedhaan dorgomee kan qabeenya isaa dhuunfatee abbaa ta'u saba lafa san qabu jechuudha. Oromoon bakka tana duwwaarra jira jechuudha. Warreen tattaaffatan wanta akka beekuu qaban jira. Diinagdeedhaan ati yeroo hunda akka namoota tokko tokko amma fakkeenyaaf warra lafaa ka'anii deemaa jiran kanatti saba isaa gargaaraa akeekaa biyyattii san keessatti andalageetiin harkadhe ati maan harkadhe warra jiru ture alagaan amma Oromoodhaaf akeekan kanne tuqaa diinagdeerra bobbaa ka'aati namoonni miliyeenara taatan biliyeenara taatan harkama jedhanii alagaan adoo akka uummanni kun dola hojii dhablee tahee hojii ala tahee biyyarraa yaa'u godhaa jirti malee sani hawwiinsi malee akka Oromoon abbaa qabeenyaa ta'u hin feetu biyya san keessatti alagaan biyya teenya jedhu wanni namni nu jibbuuf qabeenya keenya kana kanuti irratti dalagachuu nuti wallaalle kana. Kanuti dalagachuu dhiifnee siyaasa bobbaanee abbaa siyaasaa taane kan warra siyaasaa harka marachiifnee mana galchinee fi siyaasa irra bobbaanee kan hojiin uummanni Oromoodhaa hojii dhablee wanni irratti sabni kun har'a adoo lafa qotawwaa magarsu qabu adoo daldalatee wanna ta'uu danda'u maali rakkoon ta'e hanga bilisoomnu jecha ati kaafte san hin barannu hanga bilisoomnu maal hin taane bilisummaan diinagdee yoo biran jiraanne bilisummaan dhuftu taana. Diinagdee yoo biran jiraan. Bilisummaa lamni sadarkaa fuudhu laafatti. Wannummaan ati fiduu dandeessu wareegamuma lubbuu bara baraan dabalaa deemtu qofa argite. Yooniif immoo diinagdee tanaan jabaatte karaa aangootis haa ta'u karaa biyyattii dhuunfatu haa ta'u harka kee keessa jirti. Diinagdeedha murteessaan wanni jennuuf kana jechuudha. Nama wal qabu nama diinagdee harkaa qabu biyyattii gaggeessuu danda'aadha. Gabrummaa lama gurguddootu saba keenyarra jiras. Gabrummaa lamaan gurguddoon dhiibbaa karaa alagaatiinis haa ta'u karaa firaatiin isaa ta'u irra deemaa jirtuu fi ta diinagdeedhaatii irra jira jechuudha. Tana jalaa ba'uuf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Qabsaa'uu qaba. Diinagdee irrattis qabsaa'uu qaba. Mirga isaa irrattis qabsaa'uu qaba. Qabsoo lamaan tan takka qofa qabatanii deemuun kasaara amma keessa jiru tanaaf dhabaman nu oofti jechuudha. Siyaasaa qofa qabannee deemna gaafa bilisoomnee dalaganna yoo jenne kun dogoggora. Eenyurraahuu sabni Oromoo dhaga'uus hin qabu fudhatuus hin qabu kana. Kun jijjiiramuu qaba lafarratti. Warreen diinagdee baratanis kana barsiisuu qaban Oromoo bakka fedhan ta'anii sooshaal miidiyaan irra teknooloojiin kuttee jirti. Saba kee tokko barsiisuudha. Yoo kana goote irra fakkeenya tokkoon sii kaasa. Miidiyaa irratti nama lammii Somaalee tokko biyya Yugaandaa keessatti doolaara 14 warshaa hojii eegaleeti irra warshaa aannanii ka Keeniyaa fi Yugaandaa fi Tanzaaniyaa fi biyyoota Afrikaa kana hunda bakka keessa aannan ergu qaba Yugaandaa keessa. Doolaara 14 eegale. Ummata isaati maal dhaabaa jiru? Doolaara 300 400 doolaara kuman eeginii dalagaa eegaluudhaaf. So karoora qabaachuu qaba Oromoo. Maallaqa hin qabnu dalagaa akkamii eegalla jedhan. Namni biyyattii san keessatti haalli tokko ni jira. Namni tokko yoonii fi adeemsa isaa diinagdee gaggeessu keessatti yoo diinagdee qofarra fokkos hin goone yoo diinagdee irra fuulan yoo mootummaa qofa cinaa dhaabbate waan ija biraatiin ilaalama warri mootummaa mormu ilaalcha gaarii hin qabaniif yoo warra mootummaa mormu cinaa dhaabbatan ilaalcha gaarii hin qabani haala jiru hubatanii uummanni Oromoo diinagdee siyaasaa warra siyaasaatiif dhiisaa wanni jennuuf kan warri siyaasaa yoo chaalenjii wal godhee uummata Oromoo karoora isaa gabbaasee aangoo dhufuu dadhabe uummanni wanni godhuuf hin jirtu uummanni deeggaruu qofa wanni inni godhu. Uummanni immoo warra siyaasaa bakka bu'ee diinagdee dhiisee siyaasaa bakka bu'ee mootummaa dura dhaabbatu mormitoota dura dhaabbatuun hafu qaba uummanni. Warri siyaasaadha ifi chaalenjii wal godhanii uummataaf bu'aa buusuun dirqama warra siyaasaa baratee ta'uu qaba. Kanarratti gajjabeessinee dubbachuu abbaa fedherraayis wooma fedherraa ta'an uummanni Oromoo diinagdee keessatti hirmaatu qaba. Abbaa qabeenyaa ta'uun
ar'atta kalee dabarte dhiisanii ar'arraa eegaluu qaban bakka jirani. Inni doolaara dhibbata akka qabu, inni qarshii kumata akka qabu waan isa laallatu hojjechuu qaba jechuudha. Biyyattii san keessatti. Yoo dinagdeen jiraatte karaan amma reefu dubbatu kun misoomaaf tolfama jechuudha. Yoo naa kan tokko takka yaada gaarii kaaftee dhugaa akka yemmaatti itti dhiyeessite hedduu gaariidha. Maaliif siyaasa dhiisanii uummanni Oromoo dinagdee horachuudha qabaa jetti. Bareeda kun. Wanta kaa jira beekama namoota hedduu hayyoota hedduu irraa dhugaan dhagahu dura siyaasa dhuunfachuudha qabnaadha. Uummata dinagdee hin qabne qaama siyaasa dhuunfattee qaamni siyaasa dhuunfatte sun qaama biraatii fi hojjetaa ta'a. Saamicharra bobba. Bar saabicha uummanni fi humaan qabu uummata kam saama uummata fi humaan qabne saama. Ati si humaan qabne si uummanni hanqee humaan qabne ta'an godhufnaan qaama waa qabu biyya san keessaa sanii fi hojjeta. Kuni heera addunyaattuu kuni beekamaadha. Abbootiin qabeenyaa loordoonni mootummaa warri jijjiiru isaanii warri mootummaas ajandaatti kanneen hojjechiisan isaanii. Yoo uummanni Oromoo abbaa qabeenyaa ta'ee qaama uummata Oromootiif fedhii uummata Oromoo guutuutu aangootti dhufa. Maaliif? Kasi deeggaru kan dinagdee asitti eenyu ta'uu gaas abbootii qabeenyaa kana ta'ee Oromoo miliyoona 70 namni 70 irraa sana abbootii qabeenyaa ta'ee abbaan siyaasaa biyya sanii dhufu hundinuu waan jarri kun jaalatu hojiitti hiikeeti aangoo dhufa. Yoo waan jarri kun feene hojiitti hiiknee aangoo irraa kuta. Sanii fi dinagdee horuun siyaasaa Oromoo injifataa taasisuudhaaf illee shoora guddaa qaba. Kanan qabdu taanaan si humaa harkaan qabne si uummanni hanqee faqiiraa gaafa aangoo dhuftee warra biyya tokko keessatti dinagdee irraan godhaa jiruutu si obbaasee si galcha. Yookaan kan akkuma Tigireetti jaartiin hooggana biyya bulchuullee marra bobbaate kotormaan dira bobbaate azeemos waan isin hojjettu tolchinee beeyne. Maqaa taagaayin hayyama kannanii fi biyyi guutuun namni miliyoonni 6 kotormaan dira bobba'ee jecha kun hanna malee saamicha malee san uummata kan jala hambisuudhaaf uummanni ammaan gaafa qabeenya horachaa uume maaluma chaalenjii uuma warra ammaan sana jiranii wajji hoggaas qaama gantaa isaa eeguutu aangoo dhufaa jecha. Sanii fi qabeenya horachuun barbaachisaadha jenne gara gama keenyaa asirratti waan qabdi dabaladhu nu xumure. Asirratti uummanni diinagdee irratti bobbahee qabeenya horachuu qaba hoggaa jennu waan takkaa jira akka seera addunyaa irrattis. Qaamni uummanni Oromoodhaa gaafa abbaa diinagdee dhufu mootummaa biyya jiruuf taaksiin kafalu maal hin godhu kun waan hojii ala uummata keenya godhaa jirurraa isa tokko. Waan uummata keenya hojii ala baasaa jiru. Kun isa tokko jechuudha. Akka dinagdee akka Oromoo dinagdeen horanne warra godhuutu kanarra gorsa. Warra kanarra gorsaa jira jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Oromoo har'a silaa sadarkaa biyyattiitti fuulduree irra jiran haalli akkanaa kun dubbatamaa ture keessa waan beeynurraa dubbachaa jira waan agarrurraa dubbataa jira. Taaksii mootummaan biyya hanga seerri biyya sanii takka mootummaan biyya sanii warri biraa dhufee jijjiiree seeran jijjiirratti seerri biyyi san qabduun taaksii biyya sanii daldalaa taate kafaluun dirqama sirratti. Taaksii biyya sanii gibira biyya sanii taaksii san kafaluun dirqama. Yooniif taaksii mootummaa hin kafalu jette. Mootummaan maqaa barbaade si baasa hattoota siin jaa fedhuun saamtee siin jaa fedhu maal gargaartee jaa ati hojii ala taate jechuudha. Kun rakkoo kana keessaas uummanni Oromoo hoggaa diinagdee isaa darbu if eeggannaa godhuu qaba. Kanaas seera biyyattii lafa kaatteen biyya san keessa daldala irratti bobbaanaan taaksii biyya sanii kafale waan seerri biyya sanii jiru. Yoommoo taaksiin humnaa ol taate hawaasa biyyattii jiru waliin daldaltoota biyyattii jiru waliin iyyata dhiyeessanii mormuudha. Irraa irrisuuta barbaaddu irrisuuta dhaabuu barbaaddu dhaabuudha. Karaa seeraa sanii ta'uu qaba. Daldalli bifa sanii yoo deeman wanni uummata biraatiif ta'e Oromoof waan hin taaneef hin qabu. Inni xayyaara samii keessa oofuu fi inni miilaan lafa deemu tokko biratti lubbuun namaa hundinuu takka ji'a 9 dhalatanii wanni hin taaneef jiru. Karoora namaatii fi hojii namaatiitu adda nama godha jechuudha. Oromoon ifi karoora dhabanii ifi daldala ala if godhanii ifi waan silaa seeraan biyya akka murteeffattee singoonu jedhanii sanirraa wanna ta'uun waan addaati jechuudha. So kana hundarraa'u uummanni Oromoo bakka keessatti hirmaatu keessatti if eeggannoodhaan milaa fi alaamaa monnaadhaan walii hubannoodhaan walii galteedhaan waa gaggeessuu qaba. Akkuma warri siyaasaa walii galee dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'atee gaggeessuu qabutti warri diinagdee gaggeessuus warri diinagdee irra bobba'us warri baratus warri diinagdeetis Oromoon qabsoo sadeen tanarra yoo wal cinaa oofu barumsa diinagdee siyaasaa waa sadeen kan Oromoon wal cinaa oofuu danda'uu qaba. Haga har'atti maal godhu jira siyaasaa qofa oofu jira irra bobbaane hunda keenya dabalate
maal diinagdee keessatti gibira mootummaatiin kafaluu haa ta'u waan fedhaa ta'u ziiroodha jette. Sanirraa as deebinee har'a bara 2024 takkaa'uu akka biyya saniitti bara 2016 kana keessaa kaasee uummanni Oromoo bara haarayootatti aanu keessa yoo jijjiiraman agarsiifne karaa dhabamaa deemaa jira. Harka ol qabatee. Kanuma kaniin jiru uummanni Oromoo qabsoo sadeen tanarra jabaatu qabu. Ilmi namaa akka namaatti jireenya isaa keessa qabsoo sadii godha. Ilmi namaa uumamaan qabsoo sabaa, qabsoo jiruu fi jireenyaa, qabsoo lubbuudha. Qabsoon sabaa tan makkan magaa irraa dubbannu tana karaa hundaan itti jiramtu tana tan mirga fi falmatuudha onna godhuudha. Qabsoon jiruu fi jireenyaa yoo tamii jenne ta'eef dandeesse tamii yoo jenne qabsoon jiruu fi jireenyaa keessa jiru tarraa dubbannu ta diinagdee tana jechuudha. Namni cufti bilisoomuudhaaf qabsaa'uu qaba, dalagachuu qaba. Diinagdee irra bobba'uu qaba. Qabsoo jiruu fi jireenyaa jaamte isin tun. Qabsoo jiruu fi jireenyaa irratti uummanni Oromoo bobba'uu qaba alaa fi keessaa kan. Qabsoo lubbuudhaa yoo tamii yoo jenne qabsoo lubbuudhaa isa ta'anii jimaa qabuu, isa ta'anii barchooluu, isa ta'anii shiishaa arsuu, isa ta'anii bashannana jedhanii yeroo isaanii gubuu barumsa dhiisanii dalagaa dhiisanii taa'uu sani qabsoo lubbuudhaa. Warri qabsoo lubbuu san jalaa bilisoomuu dadhabe rabbiin isaa gargaaru. San irrattis qabsoo ofirra godhuu qaba warri qabsoo lubbuu jala jiru. Qabsoo lubbuu jalaa bahanii qabsoo jiruu fi jireenyaa seenuu qaban. Qabsoo sabaa immoo warra siyaasaa barateef dhiisuu qaban. Qabsoon sadeen deemaa jirtu tun Oromoon keessa yoo milkooyte qofa galma gahuu dandeessin jaangama kiyyaan. Qabsoo jiruu fi jireenyaa, qabsoo siyaasaadha, qabsoo lubbuudha. Irra guddaan Oromoo qabsoo lubbuu jalaas dhalli amma lafaa koo qabsoo lubbuu jala jira. Inni kan taa'eeti bashannana jaa. Aboodii bashannana jaa. Qabsoo lubbuuti. Lubbuutu isa injifate jechuudha. Namticha tokkootu jabeeta yaaboo lubbuun tun nu cinqitee jennaan bokkamsi goote jeen isiniifuu siituu harkaa qaba. Ganama hoggaa lafaa kaate daankaa hin aggatarii itti hoggaan daankaa itti gataree mukana caccabse itti hoggaan mukotee cabse aaranatti ulee itti hoggaan aaratti ulee danfana rafi itti galgalli keenyaa mirqaan cabse itti rabbiin walitti buufte jeboo lubbuu waan itti nuun jirtu gabrummaa isin itti nuun jirtu eenyuuf beeka jabeeta. Kana keessa warri gabrummaa lubbuu jala jirus jalaa bilisoomu. Warri qabsoo jiruu fi jireenyaa keessa jiru daran jabaachuu. Qabsoo jiruu jireenyaa jechuun hunda keenyaa keessa jira. Guyyaa injifattuus hin beektu ammoo tattaafachuudha. Rabbiin sababsadhaa jee kanarra bobba'uu qabdi Oromoon. Kanumaan jaan gara kiyyaa. Galatoomi jaalata waan ammaa ta'eef Kiiniyaa Somaalota Kiiniyaa jiran kaafte sanii fi waa jechuu barbaade maaliif amma diinagdeedhaan Somaaleen mootummaa Kiiniyaa irratti illee dhiibbaa oofaadhaa jirti. Mootummaa isa keessatti sadarkaa ministeera raayyaa ittisa biyyattiidhaatti aangoo gurguddoo dhufanii jiranii diinagdee isaaniitiin. Exactly. Malee jaalala isaaniitiif miti. Biyya feene keessattuu gaafa diinagdee qabattee mootummaa biyya bulchaa jiru irratti dhiibbaa oofuu dandeessaa. Nama ati barbaaddu akka muudamuu godhuu dandeessaa. Saniif Oromoon biyya ambaatii miti biyyuma teenya keessattuu dhiibbaa siyaasaa oofuudhaaf diinagdee qabachuudha qabnaa. Isuma kana gaagama keenyaan dhaabnaa galatoome jalata nu xumuri fixanne isaan keenya guutame. Kanuma gaa qophiin keenya kan guyyaa har'aan tanaa qabannee nutti hin dhufne gaa warreen haga har'aatti nu wajjin turtan hedduu galatoomaadha. Akkasuma gaa Giree Niwus Neetwoorkii miidiyaa haqaa miidiyaa jaabi gurrummataa ta'ee rakkoo uummataa alaa fi keessaan bakkuma hundatti yeroo hundaa'uu bira dhaabbatee halkanii guyyaa dadhabee adoon jenne gaggeessaa jiru miidiyaa kana guddisuudhaan bakka guddaadhaan gahuudhaan miseensataa hirmaadhaa maatii miidiyaa kanaa ta'a isiniin jenna. Gaa namoonni gara teknooloojiin ammaan tana jabaattee karaa hundaanuu gaabmanuma keessan teessanii karaa yuutuubiitiin sabskiraayib godhaa. Haruma hundaanuu miidiyaa kana jabeessaa isiniin jenna alaa fi keessaanis uummanni Oromoodha. Oromiyaa keessa taa'ee warreen har'an daawwataa jiranii irrattuudha kan dubbataa jirru bakka rakkoon jirtu. Sabni kun cuftinu kan warreen har'a addunyaarra faca'anii jiran kun rakkoo biyyarraa baase rakkoo diinagdee haa ta'u rakkoo siyaasaa ta'u wama ta'e hundaa ta'u hunda qaba rakkoo Oromoo rakkoo hunda tana keessa bahuudhaaf qabsaa'uu nu barbaachisaa diinagdee irratti haa qabsoofnu wanni jennuuf kanaaf miidiyaan Egeree halkanii guyyaa kanarraa ibboo dandeemu isin cinaa jira isinis miseensataa maatii isaa ta'a cinaa dhaabbadhaa sabskiraayib godhuudhaan laayik sheer godhuudhaan wal biraan gahuudhaan miidiyaa kana bakka guddaan gahaa jechuun affeerraa isinii goona yeroo hundaa'e kanuma gaa'ii hanga qophii biraatti walitti deebinu turtii gaarii nu waliin turtaniif galatoomaa. Ajaga